Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan. Kamisa muddee 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Walitti bu'iinsa waraana Itiyoophiyaa fi kan Sudaan gidduutti kibxata darbe gaggeeffame kan ilaaleen mariin sadarkaa olaanaa kan gaggeeffamuuf jiru ta'uu ministiriin dantaa alaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Manni murtii federaalaa kan Itiyoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mahaammadiin gaaffii dhiyaate fudhatama dhabsiisee beellama biraa kenneera. Akkasumas waa'een dhukkuba COVID-19 of dagannaan ilaalamuun immoo lubbuu namaa dabarsaa akka jiru kanneen haasofsiisne dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiisariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti deebina. Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kibxata darbe daangaa Sudaanii fi Itiyoophiyaa irratti humnoota biyyoota lamaanii gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa dubbi himaan ministirii dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii beeksisaniiru. Iskindir Fireewoot haasofsiisuun gabaasee jaallannee dhiyeessa. Sochii seera eegsisuu Itiyoophiyaa gama kaabaa keessa turerraan kan ka'e loltoota sossoosuu waan tureef humnootii waraanaa Sudaan seenanii yeroo tokko immoo oomisha faca'ee haamuu fi gocha seeraan alaa gaggeessan kun mootummaa Sudaan biraa qajeelfama kenname yookaan deeggarsa qaba jennee hin amannuu jedhan Diinaa Muftii. Itti fufanis ይህንን ነገር እንደተገነዘብን ለሱዳን መንግስት waan kana akka hubannetti mootummaa Sudaaniif dhaamsi darbee jira. Sababiinsaas ittiin ka'umsa isaa attamitti akka raawwatame ibsineef. Kanaaf sadarkaa olaanaatti mootummoonni lameen mari'achuuf karoora qabu. Sana booda immoo irratti ibsi kennamaa jedhaniiru. Hariiroon biyyootii lamaanii akka itti fufu fedhiin gam lameenii jira ka jedhan Ambaasaadder Diinaan walitti bu'iinsa kibxata darbe gaggeeffame kanaanii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen odeeffannoon qabuu jedhaniiru. Ibsi maqaa muummicha ministeeraa Sudaaniin bahee akka jedhutti hojii irratti bobba'anii waa ilaalanii ennaa deebi'an humnootiin Itiyoophiyaa haleellaa irratti gaggeessan jedha. Ambaasaadder Diinaan garuu baqattootaaf eegumsaaf kunuunsa gochuuf waan jedhu qabu. Garuu naannoo sana mooraan baqataa hin jiru jedhanii iddoon sunis lafa Itiyoophiyaati jedhan. Kun qiyyaafanni keenya waan biraarra waan tureef carraa itti gargaaramanidha jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Sudaan waan sadarkaa gadiirraa gabaafameefirraa ka'uudhaan kana jechuu maluu jedhan. Wanni uumame kun kan yeroo tokko mudatee fi ta'uu hin qabne malee hariiroo biyyootii lameen irratti dhiibbaa hin qabu jechuudhaan Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsuun isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa gabaasa jalqaba irratti baaseen magaalaa Maayikaadiraa keessatti ajjeechaa sadaasa 9 hanga 10tti geggeeffameen lubbuun namoota 600 olii baduu beeksise. Qorannaan komishinichaa ajjeechaan jamaa sun kan raawwatame humnootii Iwahaatiif garee dargaggoota Tigraay inni gurmeesseen ta'uu beeksiseera. Gabaasaaleen hin mirkanoofne kabiroon lakkoofsa namoota du'anii 1,000 ga'uu jechuudhaan kan gamasitti maluun haala isaa daawwatee jiraattotaaf aangawoota naannoo haasofsiise Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Garee Abaa'oo Shanee jedhamuun lammiiwwan Amaaraaf Oromoo irratti haleellaan irra deddeebi'uun nurratti raawwatama ka jedhan jiraattonni Wallaggaa dhiyaa magaalaa Gimbii keessa jiraatan dubbataniiru. Kufaatii Wahaat booda naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul keessa kanneen jiran saba Amaaraa irratti haleellaan raawwatamu harcaatuu Wahaat kanneen caasaa mootummaa keessa jiranii jedha paartiin Abin. Mootummaan naannoo Oromiyaa gamasaan haleellaa sanaan wal qabatee caasaa mootummaa keessa kanneen jiran harki isaanii keessa jira jedhamanii kashakkaman hoogganoota 800 irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Sirni awwaalcha barreessaaf taatoo gargaaraa Piroofeesaraa Tasfaayee Gassasaa mana amantaa Kaateedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira.
Sirna awwaalchaa kanarratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeef hooggansi olaanaan mootummaa akkasumas maatiin aartiif abbootiin amantaa argamaniiru. Tsahaay Daamxootu gabaase. Gargaaraan Piroofeesaraa Tasfaayee Gassasee naannoo Oromiyaa Harargee bakka Gooroo Guutuu jedhamutti bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatanidha kan seenaan jireenya isaanii ibsu. Umurii waggaa 84ttis addunyaa kanarraa du'aan boqotanii. Piroofeesar Tasfaayeen kitaabota garaagaraa kan barreessan yoo ta'u, fiilmiif diraamaa akkasumas tiyaatira qopheessuu fi taphachuudhaan hirmaataniiru. Piroofeesar Tasfaayeen akka namoonni hojii aartii irratti waliin hojjetan ibsanitti nama aartiidhaaf roga hundaan guutuu ta'edha jedhu. Yeroo jalqabaatiifis barnoota tiyaatiraa ammayyaa aartistii biyya Ameerikaatti baratee biyyattis deebi'uudhaan barsiisaa ture ta'uu isaanii ibsaniiru hiriyoonni isaanii. Aartisti Fallaqee Baharuu waa'ee ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ አከዝ ጀቹዳን ብሴራ አሁን እስካለፈበት ጊዜ ድረስ ዕውቀቱን ሳይሰስት ሲሰጠን የነበረ ሃንገ ጉያራ ሉቡን ይሳደበርቱት ኦሶ ቤኩምሳ ይሳይን ቁሰቲን ከኑፍ ከና ቱሬዳ አኒስ አከጨራቴ ሰወሊን ቲያትር ቶኮ ከናፋን ፈረንሳይ ራይ ከሜ ሆጀደን ጅራ ጋሽ ተስፋዬን ኦጂሳ ከሰተኩ መይብሳ ቱሬ አከዱት ዱፉዋን ቤኩፍ ቤኩምሳ ይሳዋን ቀቡ በሬፈመት ጅጅሬ ኪታባን ኑፍ ዲሴራ ለሎን ያራ ጋሽ ተስፋዬራ ካዮን ጅራቹ ኦጉማ ይሳ ከበጁፍ ኦጉማ ፈንገድ ማቶፍ ከኑ በረቹ ቀባ አነ ደበለቴ ለሙያ ታማኝ ሆኖ እስከ መጨረሻው ዕድሜ ድረስ ማገልገልን ይትውልድ እኛም መማር አለብን። ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ኮሌጅ ቲያትራፊ አርቲት በርሲሱማዳን ወጎታ ሄዱፊስ ተጃጅለኒሩ ስርና አዋልጭ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ረተርገሙዳን እቲ አንቱን ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዲ አዳነች አቤቤ አባቦካ አኒሩ hooggansi mootummaa olaanoon maatiin aartii firoonnii fi dinqisiifattoonni isaanii akkasumas abbootiin amantaa sirna awwaalcha isaanii irratti hirmaataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shakkamaan garee Alshabaab haleellaa sanyii fulbaana 11 Ameerikaa keessatti raawwachuuf shire jedhame himannaan akka irratti dhiyaatuuf gara Niiwuorkitti fidamuusaa ministiriin haqaa roobii kaleessaa beeksisee jira. Lammiin Keeniyaa Chooloo Abdii bakka adoolessa bara 2019 to'annaa jala oole Filiippiins irraa aangawoota Filiippiinsiin aangawoota mootummaa Ameerikaatti dabarfamee kenname. Abdullaan xiyyaara daldalaa butuudhaan biilsa Yuunaayitid Isteetsi keessatti rukutuuf shire jechuun himatame. Akka hoogganoonni gameeyyiin Alshabaab qajeelchanitti Abdullaan Filiippiinsi keessatti leenjii xayyaaraa balalsiisuu fudhate jedhameera. Lammiiwwan badii hin qabaanne galaafachuuf shirri xayyaaraa gargaaramuu kun shororkeessonni garee Islaamummaa biyya keenya irratti balaa geessisaa jiran yaadachiisaa jechuudhaan ittaanaan abbaa alangaa Joon Damaras beeksisaniiru. Shororkeessonni kanneen Ameerikaa irratti haleellaa raawwachuu yaadan eessayyuu yoo jiraatan ni argamu. Nutis adda baafnee murtiitti dhiyeessina jedhan. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon vaayirasii koronaan qabamuu isaanii mootummaan beeksisee jira. Pireezidaantichi COVID-19 qabamuun kan dhaga'ame mallattoon dhibee sanaa kan jalqabaa irratti erga argamee booda qorannaa gaggeeffameen ta'uu ibsi waajjira pireezidaantii biraa bahe beeksiseera. Mootummaan akka jedhetti Maakiroon akka qajeelfama biyyoolessaatti guyyoota 7 qofaatti kan of baasan yoo ta'u mana taa'uudhaan hojii isaanii kan itti fufan ta'uun beekameera. Pireezidaantiin Faransaay, pireezidaantii Biriteen Booris Joonsaniif pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiin dabalatee hoogganoota biyyaa COVID-19 qabamanitti makaman. Jaarmayaan fayyaa addunyaa jalqaba baatee amajjii garee qorannaa gara Chaayinaatti kan erge uummata addunyaa kanaa miliyoona 1.6 vaayirasiin galaafate kun maalirraa akka madde adda baasuuf jecha uummata addunyaa kanaa miliyoona 74.2 COVID-19 qabaman. Gareen qorattoota miseensota 10 of keessaa qabu kun galmee wal'aansa fayyaaf qorannaa geggeessame xiinxaluudhaan vaayirasiin koronaa attamiin bineensarraa namatti akka darbu qorachuuf jira. Qorattoonni hedduun akka amananitti vaayirasiin bara 2019 jalqaba magaalaa Chaayinaa Wuhaan keessatti argame simbira halkanii irratti mul'ate. Gama biraan Yuunaayitid Isteetsi keessatti adeemsi sirnaa talaallii COVID-19 kan marsaa lammataa raggaasisu kibxata jalqabamee jira. Koreen gorsa dhimma talaallii kan bulchiinsa nyaataaf dawaa galmee talaallii Masaachuseets keessa kan maadheffate kaampanii dawaa Moodernaaf waaltaa eegumsa fayyaa biyyoolessaan qophaa'ee xiinxaluuf jira. To'attoonni jaarmiyaa nyaataaf dawaa jalqaba torban kanaa milkaa'inaaf amansiisaa ta'uu talaallii Moodernaan qophaa'e mirkaneessaniiru. Gurmuun gorsitootaa talaallii Moodernaa raggaasisnaan bulchiinsi nyaataaf dawaa hanga jimaata boriitti talaalliin yeroo hatattamaa akka kennamu eeyyamuu mala. Kana jechuun jalqaba torban dhuftuurra
doozii miliyoona 6 kan ta'u guutummaa Ameerikaaf raabsamuu danda'a jechuudha. Waayit Haawus kaleessa akka beeksisetti ittaanaa pireezidaanti Maayik Peensi jimaata borii talaallii fudhachuuf jiru. Gareen yeroo ce'umsaa akka beeksisetti immoo filatamaan pireezidaantii Joo Baayiden torban dhuftu keessa tallaalamuuf jiru. Kan umriin waggaa 78 Baayiden umurii isaanii kanatti kanneen vaayirasii kanaaf akkaan saaxilaman keessaati. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaan kan federaalaa iyyannoo obbo Jawaar Mohaammed faa sababaa sodaa nageenyaaf jecha dhaddachi mana murtii nutti dhiyoo ta'etti akka nuu jijjiiramu jechuun gaafatan fudhatama dhabsiise. Manni murtii beellama kennuun himatamtoonni hundi amajjii 4 bara 2013 akka dhiyaatan gaafateera. Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Galmee obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa jalatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dabalateetiin namoota 24 himannaan irratti baname. Beellamni gaafa 18 bara 2013 har'aaf kan bule gaafii obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fi obbo Baqqala Garbaa imala mana sirreessaa Qaallittii irraa hanga mana murtii lidataatitti dhufnutti rakkoo yoo kan mudatu taate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa dhiyeessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Iyyannoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propagaandaa yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kuni tokkoffaa nageenya keenyaaf jiruu keenya irratti rakkoo uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu keenyaa fi maatii keenya rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiiqee hamma lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatu jira. Manni haala nageenya hin jirre kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra gahe yookaan gahuu dhiisii nurrattuu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baane keessa galcha. Kanaafuu nagaa uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti achirratti iyyannoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtee argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra gahe taate yookaan uduu yaalameeyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu iyyanni dhiyaate kan ture. Akkaatuma kana manni murtii maal jedhee ajajee beellamadhaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa iyyannoon kun gaheeti yaada irratti kennan kan jedhu ture. Akkaatuma kana yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaatuma seerri ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira ta'eeti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kana ilaalchiseeti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaja biraa kan nuuf kennu taate akkaataa mana murtii ajajuun raawwachuuf hayyamaadha kan jedhu. Gaafii obbo Jawaar fa'aa dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu. Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiyeessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolitisaayisuu barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniifi mana murtii hordofuu dhiisan jedheetan yaada. Kanaafuu kanarratti jecha baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru fakkaata. Simpilii ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma bokaasoo isaanii waan amma dhaddacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessaa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada.
biyyi barbaadeetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaatu eegaa. Eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabachiisuun kan mootummaati. Kanaafuu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanna barbaadaniif yoo ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna ol ta'es hin jiru. Beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatu beekaa, addunyaatu beekaa. Finfinnee keessatti guyyaa dhiisitu akkuma keessatti socho'u kan nama orgu hin jiru. Maal yaadanii isaantu beekaa. Garuu akka kiyyaatitti sababa malee kadhisanii hafaa jiranii manni murtiis ajaja kennee jira. Kanaan booddee ajaja mana murtii kabachiisuu qofa. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetiniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kan asitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013tti obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti wal'aanamaa akka jiran achuma kan jiru Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Soraat dhiyeesse. Hospitaalli yuunivarsiitii Gondar madoole lol Tigraayitii dhufanii wal'aanuu jira. Kifileen ogeessi cabaa lafeeti hospitaali sun keessa jira. Waraan mootummaatiif waraan hiwaatillee walqixxee wal'aannaan jedha. ሁለቱም ታካሚዎች ናቸው። ወራን ከናፍ ወራን አድዋት ሚሊሻ ሳኒ ለማን እዩ ኢና ህምና አጉምቶ ኮላናን ወነኑ በረንል እንተኑ በርሲፍ የለማኑ ለፈት እርግተ ለዩ ለቹ ወልቅጤ ገርጋር ጀርበኒው በረን ናም ከነ ዲሲ ኛባዩ ወልቅጤ ወላናን ጀ አለማዩ ቋኞ ዳይሬክተር ወላና ቡልቺንስ ሆስፒታል ኸናቲ ከጀቺሳቲ ተናታን እንጀለኒ መዶለ ጩፋዩ ወልቅጤ ወላናን መዶለን አስጆርቱቶኒ ወራን መቀለይቲን ዱባታ ጌቶ ሆስፒታሉም ከሰጡ ፈርክ አጀጀ ህንተማ ወንዳፍራ ዘውዱ ብርጌድ ለሜሶ ኸጃጅ ወራን ሁዳኔ ለሜሶ ሚሴንስ ኩማላ ቶኬሶት ቦምቢን ዳዋሜ አማንተ ወላኑን ይጅራል የጎንደር ህዝብ ትልቅ በመከላከያ ስም ማመሰግናቸው እና ቁስላቸው አድርጎ ስለችን ደከም ሳይሉ ቀንና ጠዋት ጎንደርን ነገር ጋር ጉዶ ገላቴ ይፈዳ መጋ ወራን ቢያቲን ገላቴ ይፈዳለ አልከኒፍ ጉያን ወሊን ጅራኒ አክዳንሰኑ ቀርቃራኒ ጉዶ ገላቴ ገልቻፈ አጃጃን ሸንተማ ኩኒ ሀርካፍ ሚላ ዳዋሜ ዮብይቴ ጅራት ጅራና ዮፈየለቲ ደቢያጀ ተስፋ ሚካኤል አባዲ ገብረ ሚካኤል namgani diddami lamaati waraana addatii peelletu keessa madaayitiin ammaantan hospitaal Gondarii wallaanuun hin jiran minda argachuuf jii 10 duratti dabalamee jedhe yoo madaa'illee nam lafa nafuuf dhabeetti waraana Itoophiyaan hangal jedha. ሕክምናው እኔ እንደጠበቁ በጣም አሪፍ ነው። ሕክምናው ከመጣው ኤጌ አርም ዱፈ ከተንሰና አኺሙት ጅራን አልካን ቶክራጂን አኻሳኔ ቡሌ አመ ማዳን አዲቆት ጅራን ቆርሱ ዱኩቢን ደንደመቺ ሳለ ያዩና አኸናን አከነ ጉያ ዶክተር ያርማን ዳብቱ ከተንሰና ቀርቃሩ ጅራን ጀና ሜሊሳ ፋና ሀጊ ጅልባቲ ሲቢል ይተነቃን ድሩዩ ኦሪ አርጋቹፍ ሴኔ ጀ ማኒ ፎራን ካን ሴኔ ጀለት አልካን ሪብ ደባጀ ሆስፒታሊ ጎንደር ኩንኔ ወረችም መዳይዶ ጩፋዩ ካና ካን ጀዳኒ ወልቀተ ቀርቃራ አይደ Dhaggeeffattoota keenya sagantaan Waashintan DC irraa isinii dabarsinu itti fufee jira. Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaaluun hundeessitee jirti. Kunis Soomaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pireezidaantii Somaalilaand ega keessummeessitee booda Soomaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yesuuf erge soraat dubbisa. Keeniyaan akka bulchootiisii jedhanitti karaa dippiloomaasiitiin waan Soomaaliyaan tolchuun feetu. Harum nagaatiif harum araaraa feete. Waan cufayyuu mariin fixu feete. Odoo himaan mootummaa isii Saayiree Soguuna tanum guyyaa dheengadda Naayiroobii keessatti gaazexeessotatti hime. Karaa jaree yaa'uun feenuu jedha. Marii jirra mariin tunin hariyyummaa haala jireenyaatii fi hawaasummaatiin waliin qabnu akkum durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horee rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtu jira. Biyyi tun lamaan Keenyaaf Somaaliyaa waan hedduu waliin qabdi jedha. Ministeera odeeffannoo Somaalee Osmaan Duube akka biyyittii isa hariyyummaa dippiloomaasii Keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota imbaasii Keenyaa Somaalee jiranillee torban tokko keessatti biyya ba'a jedhee ajaje. Dowladda Federaalka Soomaaliyaa waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuub. Mootummaan Soomalee uummata Keenyaatiin uummata nagaa jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaan namni irra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi Keenyaa jaalala biyyi tan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomalee tan tolcheefi Keenyaatti haaja biyyi teenna keessa seenee fakkaana jedha. Keenyaaf Soomaaleen waan Juubalaand irra wal dhaban. Soomaaleen Keenyaan haaja Juubalaand keessa seenuu jirtii jette.
Hariyyummaan Keenyaaf Somaalee akka bara kana yaraate takkumii yarannellee jira bulchooti. Keenyaaf Somaaleen hojii daldala garbaa irratti wal dhabanitti dubbii tanaan himachuu jiran. Dubbii isaanii mana murtii addunyaan laaluu jira. Keenyaan haja Somaalee dhiisii tabii tokkootu keessa hin seennee jettetti mormatte. Kingeen Morumbaasii yuunivarsiitii Keenyaa jirtu Straamor keessatti haja biyya alaatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tunin biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jirre agarsiis jedha. Diplomacy is what oils relations between states. Diplomaasiin waan haja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyiti haja walirraa qabdu cufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa ofiyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa ulleen dhibitaati. Gabayaa waliin qaban taanaan waan biyyiti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati imbaasiin hin jirre. Biyyiti tokko hariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo hooma irratti walaasaa fedhanii jechuu jedha. Akka Morumbaasiin jedhutti Keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbii tana mariin fixuu malte. Somaaleen biyyittii ollaa Keenyaa tunin filannoo pirezidaantummaatii fi miseensotuma mariitti jirti. Deemsi filannoo tan irratti ammoo akka itti deemuu jiranii irra wal dhabaa jira. Akka koree filannootti ijaaran irratti wal dhabaa jira. Dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan Waashintan DC irraa isinii dabarsinu itti fufee jira. Hospitaalli Riferaalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma wal fakkaatuun immoo hospitaalli Riferaalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu ibsame gara ji'a 10tti dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman. Malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru. Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'uun jira, walgahii gaggeessuun jira, waan baay'ee jira yeroo laattu. Wanti kun immoo dhibee kana haadhasaa tuma caalisa malee waan hanqisumatti fakkaatu. Miidiyaadhaan hin dubbatama yeroo baay'ee. Akka addunyaa yeroo laattu yeroo ammaa kana ittuma fufaa jira. Biyya keenya keessattis yeroo laattu akkasumadha. Harka dhiqachuunis akka aadaa keenyatti tufannee baay'ee gaariidha. Saanitaayizarii itti fayyadamuus amma hin gadda saanitaayizarii gara uummataan kun saanitaayizarii barbaadeen dhabe inni keessa Faarmaasii keessa rakkisaadha. Amma ijoolleen mana barumsaa baratan jiru. Ijoollee kanaaf amma akka isaanii of eeggannuu fi taasisaa baay'ee gochaa jira. Maaliif maaskii godhatanii akka deeman, lammata saanitaayizarii akkatti qabatanii akka deeman, iddoo namni baay'ee irratti akka hirmaanni fageenya isaanii eeganii akka isaan ittiin jiran kana hundumaa himaan jira. Jiraattuun magaalaa Amboo aadde Geexee Dabbaba gama isaaniitiin dagannoo fi hubannoo dogoggoraa yeroo ammaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokko namoota muraasa bira akka waan dhibeen kun jiraachuu isaa osuma beekanii akka waan uumaa nama goone wayitti warri ilaalan jiru. Lammaffaa irratti immoo akka waan hin jiru dhibeen nuti kuniyyuu warri kaan siyaasa jedhu yookaan hiika adda addaatti kennu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni baay'ee of eeggaa ture yeroo ammaa kana garuu guutumaan guutuutti namni dhiisee jechuu hin danda'u. Yoo fudhatte yeroo qaama nageenyaa bira gahamedha namni kan maaksii keewwachuu fiigu yeroo qaama gaafatu bira gahamedha malee namni lubbuu isaatiif kan jedhu yaaduu dhiisetu akka dhukkuba kanarraa of eeggatu yeroo nama arge qofa jechuudha. Keessumaa immoo xiyyeeffannoo guddaan itti kennamuu kan qabuu fi uummanni illee hubachuu kan qabu barattoonni yeroo ammaa kana mana barumsaatti deebi'anii jiru. Isa kanarratti ijoolleen barattootaa kun yeroo daree seenan maaksii naa godhatamu jedhu maaksicha qabatanii seenu. Garuu maaksii godhachuu qofa ta'e ijoolleen kun walaammatanii walitti rarra'anii osoo fageenya isaanii eeggatiin akkaataa isaan itti deemaa jiran kun sababa barattoonni deebi'an kanaan amma dhukkubichi humnaa ol jalaa babal'achuu danda'a laata biyya keenya keessatti kan jedhu shakkii qabaachuudha. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Amsaaluu Taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin badu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala Riiferaala Yuunivarsiitii Ambootti namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan. Hospitaala keenyaatti egaa
koronaa vaayirasiin kun biyya keessa galeetti tootaalii nama 384 biratti yaalame. Isaan keessa warroonni sigar keessa warra jedhamanii namoota 95 hospitaala galanii oksijiinii warra barbaadan jechaadha garaan. Namoonni du'an amma garraatti namoota 19 aktiif keesii kan ta'e hospitaala keessaa ammaaf hin qabnu. Garuu izoleeshinii keessaa nama tokkotu jira ammas har'atti. Hospitaala eega galaniis egaa waardiisiisanis yoo shakkamanii bakka sana dhabu. Namoonni kutaa opereeshinii barbaachisanis yoo shakkamanii gara sana deemu. Maaliif keessiin kun isa jedhu akkuma biyyaatti qorannoon dura namoota bakkeellee bahamiin fuudhama. Amma inni sun hin hafe kanaaf nuti hospitaaluma keessa namootuma shakkine san hospitaala keessaa fuunee hojjenna malee gadi ba'anii hin hojjennu sanaaf ta'uu danda'a. Teestiingiin ergiseera jechaa Hojii gaggeessaa hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboo Dr. Guddataa Imaanaa gama isaaniitiin godina Shawaa Lixaaf aanoleef godinaalee naannoo kanatti argamanitti tajaajila yaalii fi qorannoo dhibee COVID-19 kan kennu ta'uu erga dubbatanii booda namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifameef 25,000 caalan keessaa kanneen 256 ta'an qabamuun bira ga'ameera gara hospitaala Riifaraala Gudarii fi gara Finfinneetti ergamanii yaaliin taasifamaafii ture jedhan namoota hospitaala Gudariin seenan keessaa lubbuun namoota 12 kan darbe ta'us dubbatanii jiru. Dhibamanii osuma bu'aa qorannoo isaanii hospitaaluma Riifaraala Yuunivarsiitii Ambootti namoota ciisanii eeggataa turan keessaa kanneen 10 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhanii jiru. Ji'ootuma lamaan darban keessatti qorannoo taasifamerraa weerarri vaayirasii koronaa dabalaa jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan Dr. Guddataan. Rakkoo guddaa kan ta'e akka hawaasaatti dagatamaa jira jechuudha. Garuu immoo asitti walumaa galatti yoo ilaalle daataadhuma ji'a lamaan kanaan asiitiin yoo ilaalle dhukkubichi garmalee babal'achaa jiraachuu kan agarsiisu haalli qorannoo keenya amma gadi akka duraa sana namoota shakkaman hundame namoota mallattoon irratti mul'atee dhufan fi namoota dhibee cimaa qaban dadhabina sombaa qaban kana isaan kanarratti xiyyeeffate gara amma ji'a lamaan darban kana keessatti qofaa gara nama naannaa 80 olii dhibeedhuma cimaa kanaan shakkamanii galan keessaa gara 40 which means parsantaan 50 isaanii poozitiiviidha jechuudha. Ta'uu isaanii qofa osoo hin ta'in dhibee cimaa qabu jechuudha. Maashina barbaadu, oksijiinii barbaadu. Inni kun hin jira. Kuni kan agarsiisu maalinni otoo akka duraatti qorannee dhibeen kun garmalee hawaasa keessa faca'uu kan mul'isudha. Garuu immoo of eeggannoon kan afaan ammoo deemaa jira moo hin jirudha jennu. Of eeggannoon godhamaa ture kan afaan garmalee gadi bu'eera jechuudha. Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf wantoota taasifamuu qabaa jedhanis ogeessotni fayyaa kunneen akkasitti ibsanii jiru. Amalli dhukkuba kanaa warroota umuriin isaanii xiqqoo gadi deemee sana baay'ee miidha. Warroonni umuriin keenya ijoollee ta'an immoo sarratti mallattoo agarsiifnullee yoo dhukkubsannee waan inni geessisu xiqqaa waan ta'eef abbootii keenyaaf haadholii keenyaaf yaadnee wantoota akkasii kana of eeggannoo akkasii kanaas gochuun baay'ee barbaachisan. Maaliif namoonni ammallee du'aa jiru. Akka biyyaatti akka dhageenyutti amma namoonni bakka makaanikaal ventileetarii jedhamsa meeshaa argamsu dhabaniiti barrii irraan ciisan jiru magaalaa Finfinnee keessa. Kanaafiyyuu of eeggannoon durii walirraa siquun haguuggii afaanii godhachuun harka dhiqachuun kuni hamma duraan itti jabaatee itti fufee dhukkuba kana xiqqeessuu ni danda'ama yoo dhabamsiisuu illee baanne xiqqeessuu ni dandeenya. Homa arguu maaliifii namoonni bebbeeku hawaasuma keessaa namni beeku koovidiin kan du'e koovidiin dhukkubsatee kan fayyu kana namni hin beekne hin jiru. Garuu isuma kana sirriitti akka hojiirra oolu gochuun qaama to'annaa karaa fayyaas haa ta'uu karaa seeraatiin hin barbaachisa jechuudha. Seera kabachiisuun sun lammata hojiirra ooluu qaba. Lammaffaan immoo barsiisuun sirriitti irra deebi'amee barsiisuun kun cimee itti fufuutu irra jiraata jechuudha. Akka ragaan ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kaleessa baase lakkoofsi namoota hanga kaleessaatti COVID-19 qabamanii 100,018 darbuusaa agarsiisa. Namootni 1,800 caalan ammoo lubbuu isaanii sababuma vaayirasii koronaatiin dhabuu isaanii ragaan ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti